Akkam jirtu nagaan keessan baay'atu arrawaa tokko isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanaan dura isinitti agarsiisaa ture arrawaa baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Har'a immoo iimeeliidhaan wal qabatanii waa tokkoon isinitti agarsiisuuf dhufe. Inni tokko akkamitti Gmail akkaawuntii keessan keessaa log out gootanii akka baatanii fi inni biraa immoo akkamitti paaswordii keessan akka jijjiirrattan kan jedhu isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee iimeelii keessan cuftanii ba'uu maaliif isin barbaachisa? Daataa baay'ee iimeelii san keessaa qabaachuu dandeessu. Namni akka tasaa seenee sin jala delete gochuu danda'a. Sin jala waan baay'ee tuttuqee sin jala balleessuu danda'a. Kanaafuu iimeelii keessan cufamuu danda'u qaba jechuudha. Namoonni immoo YouTube faa iimeelii keessanii bantan kan akka Facebook faa iimeelii keessanii bantan dirqama iimeelii keessan keessaa log out gootanii ba'uu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa iimeelii keessaniin waa fayyadamtanii erga xumurtanii booddee log out gootanii keessaa baatu jechuudha. Akkamitti akkas gootanan isinitti agarsiisa. Gmail applicationii bilbila kamirraayyuu hin qabdu. Smartphone kan jedhame hundumtuu kana hin qaba waan ta'eef applicationii Gmail jedhu kana dhaqxanii gadi qabdu. Sana booda iimeelii keessan isinitti agarsiisa. Iimeelii keessan isa banaa ta'e sana isinitti agarsiisa waan ta'eef mataa isaati irratti sararoota sadan mul'atan sana gadi qaba. Sana booda seetingii isaa keessa lixaa. Seetingii isaa keessa erga lixxanii booddee jalqaba irratti general setting achi immoo iimeil akkaawuntii keessan sanii fi add account kan jedhu isinitti agarsiisa. Isin amma maal gootu tuqaawwan sadan mataa irratti mul'atan kana gadi qaba. Sana booda manage accounts kan jedhu kana tuqaa. Sana booda iimeelii keessan sana isinitti agarsiisa waan ta'eef iimeelii keessan sana gadi tuqaa. Amma asirratti akkuma argaa jirtan iimeelii koo gajjallaa remove account kan jedhutu jira. Isa tuqxoo jechuudha. Remove account gochuu jechuun maal jechuudha? Log out gochuudha kan biraa hiikaa biraan qabu. Kanaaf remove account kan jedhu kana kilik gootu sana booda remove jettuun. Amma baay'eeraa jechuudha. Akkaawuntii koo keessa baay'eeraa yoo iimeelii 3-4 bantaniitu ta'e isaan bantan sun hin jiraatu. Isaan kun isaanii kan keessaa baatan garuu amma hin jiru jechuudha. Amma immoo paaswordii dagattan sana akkamitti recover akka gootan isinitti agarsiisa. Iddoodhuma ammaatti deebitu Gmail isa jiru sana gaditti tuqxu. Sana booda kan keessan yoo iimeeliin biraa banaadha ta'e akka natti agarsiisaa jiru kanatti isinitti agarsiisa. Yoo immoo iimeeliin keessan iimeeliidhuma isa jalqabaa qofa qabdu ta'e kan keessan irratti maal jedhaa add another account kan jedhu isinii dhufa. Jalqaba akkuma Gmail sanii bantaniin add another account kan jedhutu fuullee isaatti dhufa jechuudha. Yoo immoo iimeelii biraa qabdu ta'e karaan deemu kanaan deema. Sana booda Google kan jedhutu isinii dhufa. Isinis karaa sana yoo seentan anis karaa kana seenaan jira. Achi yoo seentanis isinis yoo seentan Google kan jedhu irratti kilik godhaa. Amma rootota gochaa jira. Paatarnii bilbila keessanii yookiin paaswordii bilbila keessanii isa itti fayyadamtan galchitu jechuudha asitti. Rootota gochaa jira amma gara Googleetti nu geessaa. Akkuma asirratti argaa jirtan amma iimeelii na gaafachaa jira. Yoo iimeelii keessan dagattanii forgot email kan jedhu kana gadi qabdu. Iimeelii keessan sana argachuudhaaf immoo paaswordiin beekuun dirqama keessan. Paaswordii argachuudhaaf immoo iimeeliin beekuun dirqama keessan. Yoo lamaan saayyuu irraanfattaniitu ta'e maal gochuu qabdu? Iimeelii haaraa banuun dirqama keessanidha jechuudha. Tokko keessaa tokko argachuudhaaf tokko beekuun dirqama waan ta'eef yoo lamaan saayyuu dagattan create account kan jedhu kana keessa lixxanii akkaataa iimeeliin ittiin banamu immoo kanaan dura YouTube koorra isiniif kaa'eera dhaqaatii karaa sanaan iimeelii haaraa banachuu dandeessu jechuudha. Amma iimeelii paaswordii isaa dagattan sana galchitu sitti. Sana booda next jettuuni asitti maallaan jedhaa paaswordii kee galchichaa jira. Paaswordii koo hin beeku waan ta'eef forgot password kan jedhu kanan gadi qaba. Sana booda verification koodii siif erguu barbaada. Karaa kam siif erguu naan jechaa jira. Tekstii moo siif bilbiluu naan jechaa jira. Text in the call kan jedhu kana gajjallaa isaatti akkuma argaa jirtan waan akkasii isiniif dhufuu danda'a. Tekstiitu irra filatamaadha waan ta'eef tekstiidhaan hin jedhaanan. Amma tekstiidhaan naaf ergaa jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu lakkoofsi bilbilaa iimeelii kun ittiin baname beekamuu qaba. As keessa jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Achirratti kan inni verification koodii isiniif ergu. Lakkoofsa bilbilaa biraa fayyadamuun hin danda'amu. Amma paaswordii haaraan galcha jechuudha. Paaswordii haaraa galchinaan jechaa jira. Yoo bilbilli keessa sun as keessa jiraate automaatikaalii koodii isiniif ergeessan innuu ofuma isaa galcha. Automaatikaalii galcheetu isteeppii taanutu darbaa jechuudha. Kanaaf ammaan create password kan jedhu keessa lixeera. Amma paaswordii haaraan galchaa jechuudha. Kanan kana booda itti fayyadamu sanaan galfadha. Paaswordiin haaraa galchinu kun wanta complex ta'e ta'uu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsotaa fi qubeewwan wal keessa mammaktanii galchuu danda'u qabdu malee wanta wal fakkaataa galchisan inni si fudhatu akka salphaattis immoo haaksiin gochuu danda'u. Kanaaf akka akkas hin taaneef wal keessa mammakaatii paaswordii keessan galfadhaa.
isa konfirmi jedhu irrattis isuma gubbaa irratti galchitan galchitu irra deebitanii jechuudha. Wal fakkaachuu qaba inni gubbaatti galchitanii fi inni gajjallaatti galchitan. Sana booda save password kan jedhu kana argattu gajjallaa isaatti isa gadi qabdu. Amma xumureera agreementii wayinaa fideera. Agreementii kana I agree jedhaani. Amma isaa jira gara eenyu kootu na deebisaa jechuudha. Xumureera. Kana booda akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf password keessan akka hin daganneef kana booda sirriitti of eeggannoo godhaayi akka hin daganneef iddoo itti save godhadhaa qabadhaayi. Sana booda password keessan hin dagattan jechuudha. Inni biraa maaltu jira namoonni emailii sanaan YouTube faa bantanii jirtan akka Facebook faa bantanii jirtan karaa biraa sin gaafata. Kana jechuun maal jechuudha? Verification code isiniif erguudhaaf emailii biraa sin gaafata. Namni password emailii kanaa jijjiiraa jiru abbaa emailii kanaati kan jedhu adda baafachuu danda'u qabu. Kanaaf Google kaampaaniin waan baay'ee isinitti fiduu danda'a jechuudha. Especially namni YouTube banee jiru faa waan akkasii sin qunnamuu danda'a. Akka salphaatti akkuma kanatti banamuu dhiisuu danda'a. Akkaan amma jijjiira kanatti jijjiiramuu dhiisuu danda'a. Kun amma emailii kanaan homtuun banamne waan ta'eef akka salphaatti naaf jijjiire. Warri garuu waan biraatti banbattanii jirtan steeppii wayii sin gaafachuu danda'a. Steeppii sin gaafatu maalidha? Emailii biraa sin gaafata. Verification code siif ergaa si ta'uu kee addaan hin baafadhaa. Kanaaf emailii biraa naaf ergisiin jedha. Emailii biraa sana kan hiriyaa keessanii itti ergitu iddoo itti sin gaafata waan ta'eef. Kan hiriyaa keessanis haa ta'u yoo emailii biraa qabaattan immoo emailii sana itti ergitu. Emailii sana irratti verification code isiniif ergaa. Sa'aatii 48 booddee liinkii isinitti ergeetu liinkii sana seenitii banadhu isiniin jedhu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo yeroo hundumaa passwordii emailii keessanii jijjiiruudhaaf emailiin keessan bakka hundumaa cufaa ta'uu danda'u qaba. Fakkeenyaaf PC keessan irratti yookiin immoo kompiitara keessan irratti emailii bantanii bilbila keessan irraa yoo jijjiirtan hin ta'u isiniif hin jijjiiru. Achii dhaqxanii cuccufuu qabdu. Log out gootanii baatu sana booda emailii keessan jijjiiruu qabdu jechuudha. Namoonni YouTube bantanii jirtan akkaawuntii sanaan akka kana gootanii jijjiirrattu. Kanaaf wanta akkasii yoo sin qunname wanta haaraa miti. Sa'aatii 48 isinii kenna. Kana jechuun guyyaa lamatti deebisee liinkii isinii kenna sana booda kan sin banachuu dandeessan. Emailii uumaa ofirraa hin qabne garuu akka nama godhe kanatti salphaatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kanarraa baay'ee fayyadamtu jedheen abdii guddaa qaba. YouTube kana immoo subscribe godhadhaa. Namootaafis share osoo gootanii gaariidha. Waa baay'ee nama barsiisa waan ta'eef. Ayyaanni isiniif haa baay'atu ulfaadhaa.